Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiiti. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa keessatti ilmaan Oromoo sababa tokko malee murna yeroo ammaan tana afaan qawweetiin biyya bulchaa jiraniin qabamanii hidhaman guyyaa lama oliif mana aanaa dirree xayyaaraa hidhaa keessatti nyaata lagatanii jiraachuu maddeen keenya bilbilaan OIB'n dubbisee OIB'tti himanii jiran. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa aanaa dirree xayyaaraa keessatti ilmaan Oromoo sababa tokko malee murna yeroo ammaan tana afaan qawweetiin biyya bulchaa jiruun qabamanii mana hidhaa keessatti hidhamanii jiran. Guyyaa lama oliif nyaata lagatanii jiraachuu maddi keenya OIB'n bilbilaan dubbisee OIB'tti hime. Akka maddi keenya kun jedhutti sababni isaan guyyaa lama oliif nyaata lagataniif qabaa sarbiinsa mirga dhala namaa mana hidhaa keessatti isaan mudachaa jiru wajjin kan wal qabatu ta'uu hima. Kana malees namoonni hidhaman kana keessaa qeerroowwan 70 ol akka jiran hima. Baatii takka oliif murtii takka malee osoo mana murtittis hin dhiyaatin mana hidhaa aanaa dirree xayyaaraa keessatti akka rakkachaa jiran himan. Akkuma beekamu mana hidhaa aanaa keessatti nyaataa fi dhugaatiin kan namaaf hin kennamne ta'uun ni beekama. Wanti kun namoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'aniif rakkoo guddaa akka ta'e himan. Walumaa galatti oromummaa isaanii qofaan namoonni hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran sagalee akka isaaniif tahan gaafatan. Mirgi namummaa isaanii eegamee fi rakkina keessa jiran kana keessa akka bahan ilmaan Oromoo hundinuu sagalee akka ta'aniif gaafatan. Ayaan kan jiru aan dirree xayyaaraa kan jiraata. Lagannaa nyaataa akka irratti godhanii murtii hagaa kan argatanii bakka baay'ee tokko wayii darbee jireenya keessaadha. Afaabiyyummaa waliin jira. Murtiin hagaa kan argatanii murtii hagaa hin arganne hanga ammaa akkama ta'aa jiran osoo hin beekan jechuudha. Sababa sanarraa lagannaa nyaataa eeguudhaan guyyaa lama ga'ee jira ijoolleen. Nama torbaatan maal ni gahan namni mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Sagalee akka taanuu barbaadan sagalee akka taanuu akkama ta'aa jiran heera guddaan nama bakka kaan cinaa hangi nama toora boqotaanii ba'ee kaan akkama ta'aa jiru bakka ijoollee. Haalli ammaan tana jiru kan irra bakka fooyya'aa wadda duraan waraana bicha argatiin jirti. Mana barnootaati waraanaa jira amma wadeesarra garuu ati koo sabdatee jira yaanii jiranirra ammaa kumaan jiru garuu. Saamsiin kan qabu aanaan dirree xayyaaraa qoftee oromummaa saalalii osoo hin ta'in aanaan ollaa keenyaa miyaarii soofii kan hundaa jira maaliif dhimma oromummaa kan irratti waliin oromummaadhaaf qabsoofnee akkuma jiru armamatu. Oromummaa guutuudhaaf mataa isaatiif qabsaa'etti nuti maaliif walirra ilaallaa bakka hojii armamatan buunee walabboon qomnaa irratti ilaallina kanaan jechuu barbaadan. Guutuu Oromiyaa keessatti namoota sababa tokko malee hidhaman hiikaa jiranii ammas osoo qabsoon gaggeeffamaa jirutti kan hidhame hidhaa osoo jiru kaanis ammas hidhuun akkuma itti fufetti jira. Qeerroo shanan dhuggoo irraa ari'amtee ji'a shaniin dura magaalaa Dirree Dhawaa keessatti jiraachaa turte tokkoffaa Finfinnee Taakkaa kan jedhamu akkasuma Bishee Garbaa fi Nabiil Maammaq kan jedhamu haleessa waraana mootummaa abbaa irreetiin kan qabamanii hanga ammaatti qeerroowwan kun eessa akka geeffaman wanti beekame hin jiru jedhan maddeen keenya achirraa OIB'tti himan. Kana malees magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sababa tokko malee waraanni mootummaa ganda keessa deemuudhaan qeerroowwan hedduu akka adamsaa jiran dubbatan. Qondaaltota ABO'tii fi namoota siyaasaa biroo kanneen galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa keessatti himataman irratti tibbana manni murtii ragaa maggaarrajaa duubaa dhaggeeffachuuf jiraachuun dhagahameeti ture. Garee abukaatoo dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofaa jiran akka jaanitti wiixata dabre muddee torba bara 2020 irraa eegalee abbaa alangaa ragaa baatota girdoo maggaarrajaa duubaa dhaggeeffachuuf namoota muraasa irraa raggaasisee akka ture ibsameeti jira. Ammaaf kanneen ragaan irratti dhiyaate keessaa obbo Malkaa Wirtuu kan jedhamu keessa akka argamu ibse. Guyyaa kaleessaatis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa irratti ni raggaafifama jedhee eegamaa turu sababa ragaa dhiyeeffamu hin dhiyaatiniif jecha hafuun beekameeti jira. Artistii fi hayyuu Oromoo beekamaa kan ta'e artistii Gammachuu Bayaan dhukkubsachaa jiraachuu marsaa hawaasummaa gubbaatti agarree nutis akka OIB'tti haala inni keessa jiru gamasitti bilbilee gaafanneeti jirra. Leelisaa sabaa artistii kanatti bilbiluudhaan dhimma fayyaa isaa irratti waan qindeeffate qaba. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessa. Artistii Oromoof sabboonaa hayyuu Oromoo jaalatamaa Gammachuu Bayyanaa yookaan Gamee Dachee jedhamuudhaan kan beekamu aartii Oromoo guddisuuf
keessatti gahee guddaa kan taphate keessumaa diraamaa dachee bubbee fi yaa jiruu baraa hojjechuudhaan beekamtii guddaa kan argate akkasumas artistoota Oromoo garaa garaatiif walleewwanii fi walaloo yadaloo fi kennuudhaanis ni beekama. Har'as taanaan hojiiwwan babbareedoo fi hawwataa ta'an haala yeroo irratti hundaa'ee akkasumas siyaasaaf diinagdee uummata keenyaa wantoota ilaallatan irratti hojiiwwan xumuramanii fi xumuramaa jiran akka of harkaa qabu beekamaadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessumaa baatii tokko asitti hojiiwwan xumuramuuf uummataaf dhiyeessuuf kan hin xumuramin xumuruuf sababa akka malee fayyaan isaa dhibamee jiruuf hin dandeenye yeroo ammaatti gammachiis fayyuu osoo danda'u qarshii ittiin mana yaalaa dhaqu waan hin qabneef mana isaa ciisaa jira. Haalli fayyaa isaa yaachisaaf onneen isaa dhiiga waan hin raabsineef haalli fayyaa isaa nu yaachisa jedha warri bira jiran. Haalli fayyaa isaa yaachisaa waan ta'eef yeroo du'an walii boohuurra lubbuu isaa amma haa oolfannu. Artistiin Oromoo qabeenyi isaa hin qaban sabuma isaanii malee nama biroos hin qaban. Kanaafuu yeroon lubbuu isaa oolfannu amma jechuun namni bira jiru dhaamsa dhaammateeti jira. Nutis akka odeeffannoo OIB'tti artistii Gammachuu Bayyanaa bilbileetti jirra. Yaada artistii Gammachuu akkasiin gaditti isin biraan geenya. Haalli amman keessa jiru manuman jira. Rakkoonan godhadhe akkuma jaallan FB irratti dhoobanii rakkoo onneeti. Yeroo darbee waan baatii tokkoof cinaa waan ta'u na kuffisa ture. Kufaatiin kun natti hammaannaan kanan beellamaan qadhee deeme mana yaalaa. Yeroo sanitti rukuttaa onnee kootii lakkaa'anii kufaatiin kee gaarii miti dhiigi sirriitti sammuutti ol faca'an jiru waan ta'eef waan sirriitti onneen kee akka dhiiga facaasuu danda'uuf meeshaa sii gargaaru opereeshiniidhaan sii galchina naan jedhanii. Kanaan egaa beellama koo eeggachaadhaan jira. Egaa kanadha haallan keessa jiru ammaaf haalli fayyaa kiyyaa jechuudha. Egaa kanarra waan tan jedhu hin qabu. Sababa tokko maletti guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa fi ajjeechaa dararaan itti fufeeti jira. Keessattuu nama qabamee harka seeraa jala jiru mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun kan duraanii caalaa guutuu Oromiyaa keessatti jabaateeti jira. Salaalee Fiicheetti obbo Dabalee Baalmii kan jedhamu qotee bulaa fi abbaa ijoollee lamaa kan qabamee harka seeraa jiru mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka ta'utti isiniif dhiyeessina. Sababa tokko malee guutuu Oromiyaa keessatti hidhaa fi dararaa ajjeechaan itti fufee jira. Keessattuu nama qabamee harka seeraa jiru mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesuun kan duraanii caalaa guutuu Oromiyaa keessatti fufuu dubbatan. Namoota mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman keessaa Salaalee Fiicheetti obbo Dabalee Baalamaa kan jedhamu qotee bulaa fi akkasuma abbaa ijoollee lamaa kan ta'e torbaan tokkoon dura mana jireenya isaati qaama mootummaatiin qabamee mana hidhaa Dagaamaatti hidhamee gaafa guyyaa 23 baatii 3 bara 2013tti fuudhanii gara mana hidhaa Fiicheetti dabarsanii turan. Akkasuma gaafa guyyaa 23 kana haati mana isaa dheeyxee gaafattee turte akka nagaa qabuus itti himee ture. Kanuma san waajjira poolisiitii baasanii akka ajjeesanii hospitaala galchanii ganama bilbilanii fi du'ee jira jechuudhaan akka itti himan maddeen keenya OIB'tti himan. Akkasuma erga ajjeesaniin booda reeffa isaa kan nu didanii qorannoodhaaf jaanii gaafa guyyaa 24 baatii 3 bara 2013tti Finfinnee geessanii hanga ammaatti reeffa isaallee kan ergatiin dubbatan. Walumaa galatti sababa hin beekamne mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo dararuu fi ajjeesuun guutuu Oromiyaa keessatti qaama mootummaatiin kan raawwatamaa jiru itti fufeeti jira. Godina Arsii Lixaa aanaa Jajuu fi gandoota aanichaa keessatti kan argamu ganda hedduu keessatti hidhaa fi reebichi ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru kan duraanii caalaa itti fufuu maddeen keenya OIB'tti himan. Guutuu gabaasa kanaa Mahammad Abdusalaam akka ta'utti isiniif dhiyeessa. Godina Arsii Lixaa aanaa Jajuu gandoota aanicha keessatti argaman hunda keessatti miidhaa reebichaa fi hidhaan uummata keenya dararaa jiru baasii humnaa olii maallaqa kafalaa jechuun nama didee shanee fi deeggaraa TPLF jechuun maqaa itti moggaasanii dararaa fi rakkoof uummata saaxilaa jiru. Akka maddeen keenya jedhanitti qonnaan bultoota ati miseensa paartii kamii akka taatee fi maqaa kee barreessinuuf kenni jechuun uummata dirqisiisanii miseensa paartii isaanii godhachaa jiru. Guyyaa guyyaadhaan
wayyaanessaan namni hidhamuun jabaatee akkumatti fufetti jiraachuun dubbatamaa jira. Dararaan amma uummata keenya irratti gahaa jiru kabara wayyaanee caalaa akka mul'atuu fi baay'ee nama jibbisiisuudha. Uummanni keenya waan kana sagalee tokkoon dura dhaabbatee gamtaa roorroo daangaa dabartee ofirraa faccisuu qaba. Yoo mana hidhaa keessa kan ilaalan ta'e nama alatti hafee waan si jechisiisuun miti kan namatti ulfaatu jechuudha. Bara wayyaanee caalaa ulfaataa akka ta'ee fi dararaan kun aanoota hunda keessatti haaluma wal fakkaatuun uummanni akka dararamaa jiru dubbatama. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti ammas qeerroo maqaa shanee fi maqaa juntaa jedhuun qeerroowwan hedduu adamsaa jiraachuu maddeen keenya YBT himan. Qeerroowwan qaama mootummaatiin guyyaa kaleessaa adamsamanii qabaman keessaa Jaafar kan jedhamu nama tokko yoo ta'u guyyaa kaleessaa mana jireenya isaatii qabanii akka malee tumanii akka hidhan maddeen keenya YBT himan. Guutuu gabaasa kana akka ta'amti isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti ammas maqaa shanee fi maqaa juntaa jedhuun qeerroo hedduu adamsaa jiraachuu maddeen keenya YBT himan. Guyyaa kaleessaa qeerroo Jaafar Adam jedhamu galgala mana jireenya isaa itti seenuudhaan akka malee tumuudhaan qabanii akka deeman maddi keenya kun ni hima. Tumicha qaama mootummaatiin qeerroo kana irratti raawwatameerraa yeroo sanuu namni kun akka if wallaalee dubbachuu hin dandeenye dubbatan. Yeroo ammaatti qeerroon kun haalli inni keessa jiru maal akka ta'e wanti hin beekamnee fi akkasuma haalli fayyaa isaa kan yeroo san agarrirraa kan nama yaaddeessu ta'uu dubbata. Walumaa galatti haalli magaalaa Awwadaay keessa jiru kan duraanii caalaa yaaddeessaa ta'uu dubbatan. Waraanni mootummaa magaalaa keessa deemuu fi karaa irra taa'uu bira dabre mana namaa tokko tokkoon hulaa hulaatti irra deemee qeerroo fi namoota ichi jiraatan guutuu akka manarraa fuudhanii hidhaa fi tumichaaf saaxilaa jiran dubbatan. Kana malees kaabinoota magaalaa Awwadaay waliin ta'uudhaan guutuu basaasaa guututti magaalaa keessa facaasanii qeerroo hedduu akka hidhaa jiranillee dubbatan. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamu ta'a hangoo dubaraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.